Defano biraatti yoon darbu kan argannu waancaa Afrikaati. Waancaan Afrikaa marsaan 35ffaan qopheessummaa Morokootiin geggeeffamaa jiru amma biyyoota xumuraaf darban adda baasee jira. Kaleessa biyyoonni xumuraaf darban yookiin waancaadhaaf darban Senegal fi Morokoon beekamaniiti jiru. Tapha Morokoo fi Nigeria ilaalchisee keessattuu taphni kun tapha baay'ee hawwataa ture. Tapha kubbaa miilaa Afrikaa sadarkaa tokko ol guddachuu isaa itti argina jechuu dandeenya. Tapha baay'ee morkiin cimaan itti mul'ate kubbaa hawwataa yaaliiwwan jajjaboon akkasuma taphattoonni Afrikaa liigota gurguddaa Awurooppaa keessa taphatan gaafa biyya isaaniitiifis taphatan karaa qindaa'aa ta'een akka biyya isaanii yookiin kubbaa hawwataa taphatan tapha itti mul'isan jechuu dandeenya. Taphni Morokoo fi Nigeria taphni kun daqiiqaa idilee 90 akkasuma daqiiqaa dabalataa 30 keessatti goolii keessummeessuu hin dandeenye peenaalitii kennamteen gareen biyyaalessaa Morokoo 4 injifachuudhaan waggaa 22 booda waancaa Afrikaatiif xumuraaf darbuu kan danda'e. Egaa gareen kun gahumsinni waltajjii kanarratti mul'iseen xumuraaf ga'uun isaa mala jedhamaati kan jiru. Tapha kaleessaatiin wal qabatee garuu abbaa murtee tapha sanaa lammiin Gaanaa Daani'eel Ni'aayi namni jedhaman taphni erga xumurame booda yookiin Morokoon peenaalitiidhaan Nigeria erga injifattee booda taphattoota garee biyyaalessaa Morokoo waliin gammachuu isaanii ibsatanii jiru jechuudhaan gareen biyyaalessaa Nigeria himachuudhaaf kan jettu Federeeshiniin kubbaa miilaa Nigeria dhimma kana FIFA fi kaafitti iyyachuudhaaf akka qophaa'aa jirudha. Garuu amma itti fatti gaafii hin dhiyeessine jedhamee jira. Tapha sana booda abbaan murtee sarara gidduu lammiin Gaanaa Daani'eel Ni'aayiin taphattoota garee biyyaalessaa Morokoo waliin gammachuu isaanii ibsatanii jiru. Kun ammoo seera konfedereeshinii kubbaa miilaa Afrikaa kaafis ta'e kan FIFAs ni faallessa jechuudhaan kan himata isaanii dhiyeessuudhaaf jedhani. Sanas ta'e kana hamma yoonaatti ifatti wanti isaan gaafiin yookiin himanni dhiyeessan akka hin jirredha odeeffannoon arganne kan addeessu. Waancaa Afrikaa kanaan biyyoonni lamaan Senegaal fi Morokoon tapha xumuraatiif dilbata ni taphatu. Sadarkaadhaaf gaafa sanbata Nigeria fi Egypt ni morkatu. Waancaa Afrikaa biraanaa irratti taphattoonni goolii hedduu galchuudhaan gahumsa dinqii mul'isaa jiran. Brahim Diaz Morokoo irraa goolii 5 dursaa jira. Taphataan kun carraa goolii hedduu galchee xumuruu ni qabaata. Akkasuma karra eegan garee biyyaalessaa Morokoo taphoota 5 keessaa 4 gooliin ittiin galle. Egaa karra eegan kunis karra eegaa cimaa waltajjii kanaa ta'uudhaaf carraa ol aanaa akka qabuudha kan himatu jiru. Keessattuu biyyi isaa Morokoon shaampiyoonii Afrikaa kan taatu ta'e carraan isaa ol aanaa ta'uu isaatiin kaaf xiinxala isaa keessatti kan eere. Brahim Diaz goolii 5 galchee jira. Lammiin Egypt Muhammad Salaan goolii 4 qaba. Victor Osimhen lammiin Nigeria goolii 4 qaba. Taphattoonni kunneen tapha sadarkaadhaaf sanbata Egypt fi Nigeriyaan taphatan irratti goolii kan galchan yoo ta'e Brahim Diaz waliin carraa qixxaatu ni qabaatu. Brahim Diazis tapha xumuraa Senegal waliin Morokoon taphattu irratti goolii galchee garaagarummaa gidduu isaanii kanaan bal'isee badhaasa kophee warqee fudhachuu danda'a jedhameetu eegama. Garuu waancaa Afrikaa baranaa irratti goolii hedduu galchuunis ta'e taphataa cimaa waltajjii kanaa ta'uudhaaf morkiin geggeeffamaa jiru olaanaa ta'uu isaatiin ragaaleen kan mul'isaati jiranii. Keessattuu biyyoonni jajjaboon waltajjii kanaan argine kanneen akka Nigeria faa dhuguma waancaan kun hedduu osoo ta'e kan isaaniif malu akka ta'es namoonni hedduun irratti walii galanii jiru. Gareen biyyaalessaa Nigeria taphattoota sarara fuuldura jajjaboo kanneen akka Victor Osimhen faa Lokman faa of keessatti hammate. Taphattoota kanneen akka Iwobii faa sarara gidduu irratti kan of keessatti qabate. Gahumsa ajaa'ibaa kaleessa mul'iseen sana duras taphoota ramaddii irratti Algeria haalli itti injifate. Waancaa Afrikaa baranaa irratti gareewwan jajjaboo fi gahumsa dinqii mul'isan keessaa tokko isa taasiseeti jira. Waancaa Afrikaa keessaa osoo hin bahin Samuel Eto'o argannaa dabamee jira. Pireezidaantii Federeeshinii kubbaa miilaa Cameroon Samuel Eto'on tapha 4 fi mallaqa dhabamuun isaatii kan ibsame. Ga'eessi ganna 44 Samuel Eto'on tapha nuusa xumuraa Morokoon Cameroon injifattee irratti tapha booda
amali malle agarsiisuu isaatiin kaaf kan adabe egaa tapha booda eettoon pirezidaantii kaaf Patrice Motsepe dabalatee namoota FIFA irraa dhufan aangawoota kubbaa miilaa waliin akkaataan inni haasaa turee fi aariin inni keessa ture suni adabbii kanaaf akka isa saaxileedha kan himame inumaayyuu tapha sana booda pirezidaantiin kaaf Dr. Patrice Motsepe isa tasgabbeessuudhaaf yeroo isatti dubbachaa turan mul'ataa turaniiti jiru taphoota kaaf qopheessuu fi taphoota kanaan Kaameruun taphattoota jechuudha taphoota afuriin hin direettiin argamu jedhamee jira sanaan ala doolaara Ameerikaa 20,000 akka adabameedha kan ibsame Saamu'eel Eetoon jechuudha. Odeeffannoo biraatiin waancaa addunyaa arganna. Waancaan addunyaa 2026 egaa biyyoota sadii keessatti kan geggeeffamu ni ta'a. Ameerikaa, Kanaadaa fi Meksikoodha waloon kan qopheessu. Waancaa Afrikaa addunyaa 2026tiif tikeettiin miliyoona 500 ol gaafiin seensa yookiin gaafiin tikeettii miliyoona 500 akka dhiyaatedha. FIFAn kan beeksise fulbaana tokkorraa eegalee tikeettiin seensa waancaa addunyaa gurguramuu irratti argama. FIFAn akka jedhetti yoo ta'e hanga yoonaatti tikeettiin seensa walakkaa biliyoona gaafiin uummata irraa dhiyaatee jira jedhee gaafiin olaanaan Ameerikaa qopheessuu sagantaa kanaa Meeksikoo fi Kanaadaa irraa akka dhiyaatedha. Sanaan alaa biyyoonni akka England, Brazil, Spain, Portugal, Argentina fi Colombiyaan wal duraa duubaan biyyoota gatii tikeettii seensa waancaa addunyaa kana gaafatan ta'uu isaati FIFAn kan gabaase. Waancaa addunyaa bara 2026 biyyoonni sadii waloon qopheessan kan irratti gaa biyyoonni 48 yeroo jalqabaatiif ni hirmaatu. Magaalota 16 keessatti taphni kun kan taphatamu. Dorgommichi ji'a waxabajjii keessa eegalama. Gaa waancaan addunyaa bara 2026 kun kallattii garagaraatiin xiyyeeffannoo akka argates FIFAn irra deddeebiidhaan kaasaa beesaati kan jiru. Ammatti akka FIFAn jedhetti yoo ta'e namoonni walakkaa biliyoona ta'an tikeettiin seensa staadeemii waancaa addunyaa bara 2026 akka dhiyeessanidha kan ifoomse. Odeeffannoo biraatti waan darbu jijjiirraatti wal qabatee Sergio Reguilon arganna. Inter Miami mallatteessuudhaaf walii galee jira. Jijjiirraa bilisaatiin taphataan kun Inter Miamiidhaaf kan mallatteessu taphataan duraanii sarattisaa Tottenham Spurs Sergio Reguilon gana 28 irratti argama. Kontiraanni ammeen Inter Miamiidhaaf mallatteessuudhaaf walii galee hamma bara 2021tti akka ta'edha kan ibsame. Taphataan kun egaa kilaba Lionel Messiin keessa taphachaa jiru Inter Miamiitti makamuunsa. Inter Miamiin gahumsa ammarra jiru kanarrattu daranuu akka cimee morkataa Major League Soccer ta'uuf ni gargaara jedhameeti jira. Taphataan kun taphoota 86 Tottenhamiif taphatee jira. Gooliiwwan lamas galchuu danda'ee jira. Isarratti kan taphatu bara 2020 Real Madrid irraa gara Tottenham kan imale turtii isaa waggoota 3 kanaan egaa taphoota 86 hiriiruu danda'eeti jira. Tottenham keessa taphachaa ture ergisaan kilaboota kanneen akka Manchester United, Atletico Madrid fi Brentford fis taphachuu danda'eeti jira Sergio Reguilon jechuudha. Amma jijjiirraa bilisaatiin Inter Miamiitti makamuudhaaf walii galuu isaati kan gabaafame. Andy Robertson arganna. Liverpool keessa turu barbaada jedheeti jira. Taphataan gana 31 Andy Robertson taphattoota Liverpool keessatti milkaan keessa tokko. Taphataan kun bara 2017 yeroo Jurgen Klopp leenjisaa Liverpool turan gatii jijjiirraa paawundii miliyoona 8 Hull City irraa gara Liverpool kan imale. Egaa waggoota hamma yoona Liverpool keessa taphateen taphoota 362 hiriiree jira. Waancaa Champions League Europa dabalatee waancaa Premier League fi waancawwan hedduu milkeeffachuu danda'ee jira. Ittisarra taphataa lammii Scotland Andy Robertson jechuudha. Gatiin inni itti bahee fi faayidaan inni Liverpool keessatti tajaajilni Liverpool keessatti kennaatii turee fi kennaa jiru wal adda ta'uu isaatiin BBC'n xiinxalaa yookiin gabaasa isaa keessatti kan hire. Taphataan kun mallaqa paawundii miliyoona 8 gara Liverpool imale. Garuu Liverpool keessatti mataa murteessaa ta'uudhaan waggootaaf tajaajilee jira. Taphoota hedduunis hiriiree jira. Waancaa hedduus kilaba kana waliin milkeeffachuu danda'eeti jira. Ammallee Liverpooliif taphachuun barbaada jedhee jira. Waancaa addunyaa irratti biyyi isaa Scotland ni hirmaattee egaa waancaa addunyaa deebii
keessattuu taphattoota kilaba kana tajaajiluudhaaf fedhii qaban keessaa tokko ana jechuudhaan kan dubbate waancaan addunyaa gaafa taphatamu biyya isaatiif taphachuudhaaf taphataa jalqaba irratti Scotland waamte keessa taphataan kuni egaa taphaticha amma kontiraan inni Liverpool waliin qabu xumuramuudhaaf ji'a 5 qofaatu hafa yeroo kana keessatti kontiraat haaraa kilabicha waliin isa tursiisu ni dheeressaa fi kan eegamu fedhii ol aanaa kilaba kana keessa turuu akka qabus ifatti dubbateeti kan jiru jechuudha. Ligiin Itoophiyaa torbeen 15ffaan har'a eegalee jira. Taphoota lamaanii kan eegale taphni tokko taphatameeti jira. Taphni shaampiyoonii Premier League Itoophiyaa Madina Itoophiyaa fi Yuunivarsiitii Walwaloo Addiigiraat gidduutti sa'aatii 9 irraa eegalee istaadiyoomii Finfinneetti taphatame goolii malee xumuramee jira. Shaampiyooniin dorgommichaa barana gahumsa laafaan dhiyaateeti jira. Gareen Gabramadin Haayileetii leenjuu Madina Itoophiyaa jechuudha. Har'as bahee jira. Barichaan taphoota torbe keessa tapha 5 kitaaba dandeetti jira. Murkataan isaanii har'a Yuunivarsiitii Walwaloo Addiigiraat tapha afraffaa isaati walitti aansee Premier Leagueedhaan qabxii kan qooddate. Sa'aatii 10 irraa eegalee istaadiyoomii Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti taphni Bahar Daarii fi Maqalee gidduutti taphatamaati jiru. Hamma yoonaatti goolii hin keessummeessine. Egaa taphni kunis keessattuu Bahar Daar taphoota 14 keessa tapha 4 qofaadha kan mo'ate. Murkataan isaallee Maqaleenis garee gahumsa laafaa mul'isaa jirudha. Sadarkaa gadi keessatti argama. Hamma yoonaatti garuu kilaboonni lamaanuu goolii galchuu hin dandeenye. Premier League Itoophiyaa kanaan boru taphoonni 4 ni taphatamu. Shaggar Faasel waliin ni taphatam. Akkasuma Hadiyaa Hosaanaan Mirragannat Shiree waliin morkiin geggeessuun eegama. Shaggar garee Ashanaa fi Baqqalaatti leenjiidha. Gareen kun taphoota injifachuun itti ulfaatee jira. Torbee darbee qabxii qooddate. Sana dura taphoota 3 walitti aansee mo'amee jira. Faasel waliin taphachuunsaa taphni boruu kunis akka eegamu taasisee jira. Faasel barichaan garee tapha tokkollee hin mo'aminidha. Kilabiin kun taphoota hamma taphateen tapha tokkoonis mo'amne. Liigichaanis gareen hin mo'amin. Isa qofaadha gareen taatee liigichaa ta'e boruma jechuudha. Nageellee Arsiin Walaayittaa Diichaa waliin ni taphata. Nageellee Arsiin taphoota Premier League 3 walitti aansee injifatee jira. Tapha 4 walitti aansee injifatee jira. Taphoota 5ffaa isaa yookiin tapha 5ffaa isaa walitti aansee mo'achuudhaaf kan taphatu Walaayittaa Diichaa waliin Nageellee Arsii yookiin Guchiiwwan maqaa jedhamuun kan beekamu. Kilabiin kun gahumsa taphattoota sarara gidduu irratti Daawit Tafarraa Guutaa sarara qarqara lamaanii akkasuma Kabbee Buzunaa fi Habiib mul'isaa jiraniin gahumsa fooyyee mul'isaa jira. Kilabichi taphoota 4 walitti aansee mo'atee jira. Tapha boroo kanallee akkasuma hamilee torbeewwan darbeetiin gara direetti kan seenoote injifachuu ni danda'a jedhameetu eegama. Taphni kun sa'aatii 9 irraa eegalee kan taphatamu ni ta'a. Taphni biraa kan boru taphatamu kan Itoo Elektirikii fi shaampiyoonii bara 2016 baankii daldala Itoophiyaa gidduutti geggeeffamudha. Taphni kun sa'aatii 12 irraa galee ni taphatama. Boruma sa'aatii 10tti Hadiyaa Hosaanaa fi Mirragannat Shireen istaadiyoomii Finfinneetti ni taphatu. Taphoonni lamaan kan Nageellee Arsii fi Walaayittaa Diichaa kan Itoo Elektirikii fi baankii daldala Itoophiyaa istaadiyoomii Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti kan taphataman ni ta'a. Kan Shaggarii Faasilees istaadiyoomii Finfinneetti sa'aatii 7 irraa galee kan taphatamu ni ta'a. Gaafa Sanbataa taphoonni 4 ni taphatamu. Torbeen 15ffaa liigichaa jechuudha. Arbaa Minch Machaal waliin ni taphata. Arbaa Minch barichaan garee tapha tokkollee hin mo'atinidha. Egaa bara kana kilaboonni gahumsa garagaraati kan mul'isaati jiran. Faasil tapha tokkos hin mo'amne. Arbaa Minch ammoo garee tapha tokkos hin mo'atinidha. Egaa kilaboonni boru taphatan Machaalii fi Arbaa Minch gidduu garaagarummaa qabxii guddaatu jira. Akkasuma gahumsi garee kanneen lamaan gidduu jiru faallaadha. Gahumsa laafaa irratti argama Arbaa Minch, akkasuma murkataan isaanii Machaal fooyyee irratti argama. Gaafuma Sanbataa Qiddus Giyoorgis Dirreedawaa waliin istaadiyoomii Finfinneetti ni taphatu. Istaadiyoomii Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti Bunni Itoophiyaa Hawaasaa waliin ni taphata. Adaamaan akkasuma Buna Sidaamaa waliin ni taphata. Dursaa Premier League Itoophiyaa Bunni Sidaamaa Adaamaa waliin morkiin taasisan eegama. Adaamaan barichaan sarara ittisaa gaarii
mul'isee ture ta'us garuu torbee 14 liigichaatiin gareen kun gahumsa laafaa yookiin ittisa laafaa qabaachuusaas kan nutti mul'iseedha. Bunni Sidaamaa immoo faallaa sanaatiin barichaan garee taate liigichaa ta'eedha. Taphni kilaboota kanneen lamaanii gaafa sanbataa sa'aatii 12 irraa eegalee istaadiyeemii Yuunivarsiitii Saayinsii Teekinooloojii Adaamaatti tapha akkaan eegamuudha taphni kilaboota kanneen lamaanii jechuudha.